Sinifinimaa diinni keenya hagam takka akka if duuba gaddeemu jiruus sinifinimaa sinifinimaa saniifuu isin maal gootan waalaikum salaam tiim qabricho jihaad alfarqi aliyyi kana gartee tiim qabricho warra gartee wajji jaarree qabsoo duute wajji kaafne welcome Jani, follow goda, pages like goda, share goda afi. Sigale julli jajjabdu qabna, julli jajjabisa. Isin geexe isan bahachaan jirtan akka nuti khun laifin, khun lafarratti, khun addunyatti gartee hayyoonni keenya oduu teessan babal'isaa jiruun isin gartee firra ciisaa jirtan, wal arrabsaa jirtan, gandaa wal qoodaa jirtan, maarree wal qoodaa jirtan. Kharoora diinni gakkannee sirritti hujirra olchaafii jirtanii jechu gartee wanni isiniin juu wanni guddoon amma please laal sa'aatii 11 fi daqiiqaa 59 irra jirti dubbiin amma sigale dhib gootee 12 guutu qofaafi sigale sa'aatii daqiiqaan takkaafte kanatti nun jeeqina sigale nun jeeqina waan ummanni hayyoota jennuun kun itti jiru quba silaa qabaatanii waliin nyaattan wajji nyaattan malee sigale saniifuu amma oduu gammachiisaanin isinii eegalaa jechu kuni viidiyoodha laalaa isin warri hangi dhufe kun sheer godha waliin gayaadha sheeriin leencaa miti leencaa'uu namaaf darbitanii warra tiktok kadhatee bulaa kanaaf leencaa'uu ni darbitanii nuti dafqaan bultoonni gartee dafqa keenya nyaachaa sagalee isinii ta'u kun akkamiin sheerii isinirraa dhabna haya badaboo dafaa sheer godha so amma gara sagantaa kiyyaatiin seenaa jechu irra deebuudhaan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu warroottan salaamtaa tanan jennee yooyya obboleeyyan kiyyaa baga nagaan dhuftanii idduu tana akkuma beekamu barruu waa ol isinii daddarbinu malee laayifiidhaan xiqqoo gartee dhabamnee jirra maaliif hujii lafarratti hojjetamtuutu jira lafarratti hujii jira jechuudha oggii miidiyaa irraa dhabamnees hujiirraan dhabamnee jechuudha lafarratti waan hojjetamu jira jechuudha akkuma beekamu idduu tana hayyoonni keenya Dr. Saggaayee Araarsaaji Profeesaroota ji kun walgahii keessaan godhata kun hawaasaa wajji godhata kun gartee jenneeti akkasin namni adda addaan dalagu jira jechuudha kun gartee keessoo keenya kiliin godha kun keessoo diinaati telefoonaan haasawaan waa hundaan hahaadhaa jirra dalagu jirra jechuudha alhamdulillah rabbil alamin dalagaan teenya fiinxaa rakkattee amma dura waan takkaan waada isinii galee yerootti aantu hayyoonni keenya erga siyaatilii walgahanii booda katti aantu maalii sheekha jettanii turtanii tatti aantu sabaa sablammii wajji walgayanii sabaa sablammii wajji walgayanii isiniin jeetiin ture jechuudha dubbiin sun deemtee guyyaa arraa sigale sabaa sablammii wajji amaaraa wajji tigree wajji soomalee wajji kambaataa wajji walaayitaa wajji warri dhimmi dubbii saniina ilaallata ju hanga bakka bu'oota Ameerikaa, Awurooppaa, Afrikaa, Arabaatiin baatutti walgahii guddootu Waashingtan DC'tti guyyaa irraa geggeeffamuu deemaa jechuudha. Jaawar Mahaammadiin hayyoota keenya, gootota keenya marroo dirribaa fa'aan sigale akkasuma profeesaroota keenyaan walgahiin hoogganamtu walgahii guddoo guyyaa irraa geggeeffamuu deemaa jechuudha. Baga gammaddan baga gammaddan. Wanni nan deeggadde isiniin je walgahii sabaa sablammootaati tanii tatti aantu tanaa booda hoo kanaa booda wanni walgahii jaamtu dhumatti injifannoo walin labsuu qofaaf yoo walgahii taate malee walgahiin akkanaa guddoon walgahiin akkanaa gartee gana finfinnee galma abbaa gada godhamti jechuudha insha Allahu ta'ala ati qabadhu dubbii tiyyatan ammaaf dhugaa si fakkaachuu malchiisa sigale ammaaf dhugaa si fakkaachuu dhabuun malchiisa itti dhufuu teessa ittuma dhufuu teessa sigale insha Allahu ta'ala eenyuutu dheengadda
warra qabsoo karaa nagayaatiin haasa'uutu wajji taa'ee haasawa jee yaade. Eenyuun marroo dirribaatii fi jaawariitu ruumii takka wajji taa'ee haasawa jee yaade. Warra akkasii walirra duuluu tureetu wajjiin taa'a jee eenyuutu haasa'ee yaade. Waliin haasawa jee yaade. Hin jiru jechuudha. Taayyee Danda'aatii fi jaawarii sheer wal godha jee eenyuu yaade. Hin jiru jechuudha. Amma gartee namichi milishaadhaan uummata fixu sheeyxaantichi dhiiga namaa dhugu jiru kunis amma si fakkaachuun malchiisa. Qabsoo jechuun kaansariidha. Kaansariin kee qaamni kee kun osoo hin bireeduu keessa si nyaata keessoo kee. Akkasi keessoo isaa nyaachaa jirra si. Gogaa isaa guddaa ati gartee mootummaa si fakkaatu kana gaafni inni lafa jiguu taa'u yeroon isaa sa'aatiin daqiiqaa si galee daqiiqa lammaan inni jira. Lammaan inni jira wajjin. Wannummaan karoora kana qopheessee deemu jiru lammaadha si galee. Heesaa fi alaan opiidiyoo facaate tana hunda namni jaaree ziggodhee si galee sirna kana namni beeku lammaa akkuma namatti akka deemtuttu akka lammaan oofu jiru isiniin galu maal taatan se'e. Akkuma akka deemtuttu dubbii ilaaltanii gartanii heesaa fi alaan oggii wal qabattee akka deemtu. Sigale arkumaaf teessan talammaatiis sigale saniifu walgahiin guddooniin amma dura waada isinii seenuu ture sabaa sablammii wajji walgahii guddoo qabna jeekaniin isinii seenuu ture sigale baga gammaddan baga gammanne guyyaa arraati alada agostii meeqarra guyyaa meeqarra guyyaa warri beeytannaa birreessa so guyyaan irraanfadde agosti kana guyyaa seena qabeessa akka guyyaa siyaatil jechuudha. Siyaatilitti Oromoo badde Oromiyaa adda facaate Oromoo gargar baate akka gaafa madda walaabutti Oromoon teessee wal mari'attetti siyaatilitti ta'anii wal mari'atanii jechuudha. Sigale siyaatilitti ta'anii wal mari'atanii jechuudha. Diidamii sadii meelakki diidamii afuri. نما فان ربا أبو خنا أركت لا خم مكانسا التحققيون من الموجزين الخبيريين شديديين قبيريين ومن الجاور محمد جوسي قال كنا جيتشون فان رموتي مسائل الدنيا قوتورا خسوداتهم جاور محمد يجيتشو يو فان ربتي زني ديف مكانسا كس جا فان ربا سنسي قال ديدمي أفوري so أغسطي ديدمي أفور جيتشون قويا سيدك أبيزا guyyaa gartee wanni badde hundi galte guyyaa gartee wali gallee jechuudha. Guyyaa wali gallee wali galle jechuudha. Sigale. Arra isin walgahiin miidiyaa irratti godhamtu walgahiin keeysoon godhamti garuu ibsa ajjannoo waan irra walii galan ganaa wal arrabsuun amaarri gartee amaara fakkaatee Oromoo arrabsu Oromoo fakkaatee Amara arrabsitu Soomalee fakkaatee Oromoo arrabsitu gabaabdutti wanni saba Itoophiyaa adda diiguudhaaf sigale fuulleeffate martinuu guyyaa gartee itti xumura harkattee roodmaappiin kaayame sigale roodmaappiin kaayame biitti tun eessarraa eessa deemti tarkaanfiin dura itti aantu maali tarkaanfiin isa dhumaa sheeyxaanticha kana akka qooshaa rifeensa dubartii harkisanii qooshaa keessaa baasanitti akkami sheeyxaana wasaqa dhiiga namaa dhugu kana harkifneef keessaa baafne jedhanii hayyoonni kun lafa kaa'atanii jechuudha. Wanni qaallichi kun duraan itti milkaa'e hayyoota kana adda hiree jechuudha. Wal shakkisiisee jechuudha. Kana bira uggii dhufe mootummaa Oromooti jaanii jechuudha. Kana bira uggii dhufe ayyoon jaartii xiyyaa'uun beeytan yan soddaa keessanii kaniin isinii balleessuu deemu Oromoo jaanii jechuudha. Tigree qofaatutti beekee Tigree qofa bira uggii dhaqee waa takka jechuu dadhabee jechuudha. Sigale. Kijibni si oolcha malee sin bulchuu jette sigale. Akkasi madammar jechuun kan nuti itti jirru kana jechuudha. Sigale. Waan qabduun Oromiyaa qabduun woboo teetan harkaa qabduun saba kee kan harkaa qabduun daangaa Oromiyaa kan harkaa qabduun kabajaa fi sharafa saba fi osoon hin gurgurre waan qabdu qabattee Itoophiyaa akkamitti jaarra jettee sabaa sablammii wajji haasoo taa'e jechuudha. Sigale. Baardaar dhayitee
Oromoon sabboonummaan Oromoo xiqqeesse jecha kibba dhayxee Oromoo hamachaa Noobel irra dhayxee haati tiyya Amaara jecha OBN irra dhayxee haati tiyya Oromoo jecha kijibaan gartee burjaajii saba burjaajeessitee kijibaan osoo hin taane obboleeyso daangaan biitii tiyya Oromoo ummanni kiyya Oromoo biitii tiyya Oromiyaa sigale Itoophiyaatti wajji bullamoo wajjin bullu san waan qabnu qabanneeti sabaa sablammii wajji mari'annaa akkana laakun keeysoo keenya qulqulleeyfanne hayyoota keenya waliif fidanne marroo fi jaawar waliif finne lammaa fi taayyee waliif finne milkeeysaa fi isqeel waliif finne hayyoonni keenya Professor Mahammadi fi Bayaan Asoobaa waliif finne Professor Mahammad Xaayiroo waliif finne hayyoonni keenya eega tokkummaa wal qurquubanii badii isaanii hunda walitti himanii wal arrabsanii wal irra walii irra miinyee micciirree walii galle ganaa naaf balleeyse kabadii qabuus naaf balleeyse sigale kabadii qabuus itti himanii naaf balleeyse jee eega badii isaa fudhate booda sigale waboonis nuti kan itti jirru kufnee kuffisuudha isin diplomaasii waraanni gartee warra siyaasaa yoo biran jiraanne waraanni qofti bu'aan qabu humnani Oromoon humna qabdii siyaasa biraa dhabde gaafaan isiniin jure ni yaadatamuu yaadata arra siyaasaa santu dhufee jechuudha isin karaa siyaasaatiin gartee maqaa sheeyxaanni Oromoo balleessaa jiru kana maqaa Oromoo fakkaatee gartee Oromoo irratti gartee diina hiddumeessaa jiru kana maqaa Oromootiin sabaa sablammii ajjeesaa jiru kana addunyaa bira qulqulleessitanii wanni kun akka Oromoon laalle wanni kun akka Oromoon bakka hin buune wanni kun akka Oromoon erganne wanni kun akka ifiifuu Oromoo fixaa jiru Oromoo miidhaa jiru eenyu ol duursa ozoon Itoophiyaa keessatti lolli tokko hin tahin Oromoo irratti akka lolli baname sigale addunyaan beeksisaa jedhanii hayyootaaf marroon dheengadda beekamtii siyaati likkan yaadaddu viidiyoosa nuti kufnee kuffisaa jirra dalagaa teenyatti jirra isin dalagaa teessan deema dhumatti kanuma duraanu sigale akkasitti eega hayyoonni keenya dalagaa adda fudhatanii booda kalolulolee kagartee politikaa godhuun ka siyaasaa hojjetu siyaasaa hojjechuun erga waliigalan booda arra kunoo guyyaa arra Agosti 24 guyyaa seena qabeessa sigale guyyaa sheeyxaana xumurri godhamuu deemu yaadaddu qabsoo qeeroon hiriira baatee gaafa amaarri wajjiin hiriira ba'u Geetaachoo Raddaa kamma sheeyxaanticha bira taa'u kun gaxutaalee akkamitti indeet noo jeebar ibiddaa fi gaazni kamiin waltaayaa jeebar maaliif Amaaraa fi Oromoo waltaanaan dubbiin dhumatti ni beekama dikteetarri hundi wanni inni Itoophiyaa keessa kaardiin inni ittiin fayyadamu digale kaardiin inni ittiin fayyadamu kaardii gartee sabaa sablammoo Oromoo fi Amaara waliin naquuti sigale kaardiin tun qaallichi sheeyxaantichi ija gurguddo sunis paarlaamaa irra bahee iyyeebar hay akkamiin waliin dhufanii osoon sakkareeyyaa isiisaa jiru sakkareeyyaan kun beek Oromoo qofa keessaa miti Amaara keessaa sakkareeyyaa jira Faarsee bulaa jira sigale bakka hunda osoon Amaaraas Oromoo arrabsiisa Oromoos Amaara arrabsiisa ozooniin isaan kan adda qoodee kana jiru akkamitti aboo gurbaan jaawar jaaniin kun kasaaramaadha yaabbuleessu eessaa dhufee na kasaare sigale wanni maduulli gurguddaan meelaala mee hayyoonni birootis mari'achuma jiraame bar marroonis maruma jira bar amma numaatu akkam eegalan marroo faarsaniiti jaawar marroo leencaa maal jedhanii jaawar gartee jaawar qeequu barbaadan jaawar arrabsuu barbaadan wanni marroon hin qabne
sigale wanni marroon hin qabne tan jaawar qabu hin jirtu wanni jaawar hin qabne tan marroon qabu hin jirtu isaan maal godhan tokko faarsanii tokko dhawu yaan sigale kun kitaabni bilziqinaa nu galee jira sigale abiyyi harkaa gubatee jira jaawar jee jira bar yaadattu jaawar guyyaa jee yaadattu ana bira dhufeeti sagaleen bareedduudha baay'ee bibo suma qofaa sagalee jechuu jira malee namni dubbachaa jiru so jaawar na bira dhufeeti amaarri akkamitti amaaraa wajji laaqana nyaatte hay jarri barsi balleessuu barbaadanii summisi godhuu barbaadanii naan jee guyyaatti aanu jara amaarota afeeree jeesii gale namni biyya tana diiguu barbaadu namni biyya tana diina namni biyya tanaaf naqarsa dhukkuba ta'e si gale jaawar Mahammad akka bibbira dhayxan jeeni filimni kasii dalageef bar namichi kun shayxaantichi kun waan inni dalage OPDU maydutti abbaa duulaatii fi lamma magarsa haga ammaa waliin dubbisanii bar beeyta akkasi walin naqee si gale jara kana walin naqee Biraanuu Juulaatii fi si gale Biraanuu Juulaatii fi Jeneraal Abbabaaw walin dubbisanii bar Jeneraal Yilmaa Mardaasaati fi wanti itti gaafatamaan komaandoo walin dubbisanii jeneraalota kana guutuu walin naqee fite sigale jeneraalota kana guutuu walin naqee fite Adaanechi fi Shimallis Alamuu Simeetii fi Shimallis warri magartee TV irratti taa'ee wajjinaa sawuun kijibudoonni tokko walin dubbisanii bar keeysan cufti faarsee bulaa mataa isaanii qabanii bar beeyta akkasi qulqulluun ifuma qofa godhee kaa'e nama kana wal afaan kaa'e amma Shimallisii fi Taayyee eenyu waliin fixe Shimallisii fi Taayyee walin naqee ijoolluma shawaa tanaa bakka lamatti dadhaye kun garee Shaayyeeti kun garee Shimallis sigale kun xiqqoo isaa dalagee waggaa hanga kana isaa kanaa booda abadan isaan dalagu lagoowummaa isaa dhiirti bar siyaasaa mul'anne akka Mallas Zeenaaw sanfaa bar Mallas Zeenaaw si khutateeti si godhaa bar akka fajaati si khutachaati si hoyisa bar kun eega si murate laal ittuma fufufa malee lafee hanga si caccabsutti sigale nama paartii isaa adda diigeen siin jee soo kana hunda hayyoonni keenya jalabbaraniiti nu gahaa amaara jennee daawwanni ummata arrabsinuuf kunis oromo jennee daawwanni oromo irratti adduulluuf ifiifuu oromoo hunda caccabsee jira sigale kun gartee namni inni ta'uuf hin jirtuu jedhaniiti walii galanii guyyaa arraa kana guyyaa gammachuu guyyaa waan ajaa'ibaa dhageessuu teessanii jechuudha ibsa ajjannoo ajaa'ibaa dhageessuu teessanii jechuudha sigale madammari kana madammar jechuudha waan qabdu qabatteeti aadaa qabdu qabattee seenaa qabdu qabattee waraana qabdu qabattee oromiyaa teetan harkaa qabdu qabatteeti oromiyaa tana akkamitti Itoophiyaa wajji bulchina jettee eega hayyoota keetii wajji mari'attee xumurte booda Itoophiyaadhaaf nuti waan akkanaa qopheessinee isinoo maal qopheessitan waliif fidanii jechuudha eega wal gamaaggaman eega godhan booda karoora baafatanii sagantaa baafatanii xumura namicha kanaa itti godhuudhaaf dhumattee jirti jechuudha kun oduu gammachiisaa baga gammaddan baga gammannee jechuudha itti aansuun haala yeroo jette haala yeroo irratti akkuma beekamu shayxaantichi noobeliin badhaafamee jiru kitaabaan barreessee jira yaabbuleessa kitaabaan barreessee jira mi osoo maanaa kitaaba ittiin seene akkamitti isin wanni kun gaafii isinitti taate anuma malee namarraa dubbatuun dhabe namni addunyaa irratti beekamee noobelii fudhadhe jiru akkami kitaaba isaa Aljazeeraan hin dabarsin CNN hin dabarsin kitaaba nama guddaa kitaaba hayyuu addunyaati gaa namni noobel way noobel illee eeguma namichi kun fudhatee rakishee barsiisee durbar namni noobelii abalu noobelii badhaafamaa noobelii Itoophii jaan bar addunyaa guutuu sidroo akaabar noobel illee namicha noobelii fudhate noobelii jechuun addunyaa jechuun
waan amma Maandeellaan godhe addunyaatu irraa dubbata si galee. Waan amma Maandeellaan godhe badhaafamaa Noobeeliitiimi addunyaatu irraa dubbataa jechuudha. Kitaaba isaa, seenaa isaa, iddoo dhaloota isaa. Kan akkamitti tiivuma Itoophiyaa malee TV'n Itoophiyaa sun akkuma zeena sodaadhaa nama firraa laalaatuma sabbar zeenaa qaallichi caraqasaa katabe jeebira kute malee si galee. Akkamitti namni kitaabni namichi kun barreesse ajandaa guyyaa lamaa ta'uu dadhabe. Kan kitaabni Jaawar Mohaammed haga ammaa hin gaabbuun haga ammaa ajandaa ta'e si galee. Memma oggii wal